Nagaa keessanii sobii yeroo viidiyoo darbe hojjedhe irratti waa'ee yoom da'uu dandeessanii yoom ijoollee dhiiraa yookiin durbaa godhachuu dandeessanii kan jedhu hojjedhe irratti gaaffiin hedduun ka'aa jiru akkamiin lakkuu godhachuu dandeenya namoonni hedduu gaafachaa jiru jechuudha. Egaa kan inni irraa si jalqabu lakkuu dhumtimmoo maali? Lakkuun akkamiin uumamaa? Eenyutu carraa ijoollee lakkuu godhachuu qaba kan jedhuuni dafee isinitti himuu yaalaa jechuudha. Egaa sheerii waliif godhaa, laayikii godhaa, koomentii jala gaaffii yoo qabaattanii waan sirreessuu qabu yoo jiraadhe jala naa kaa'aa jechuudha. Egaa lakkuun identical twins fi non identical twins jedhamee bakka lama qoodama jechuudha. Identical twins kan jennu hanqaaquu tokkorraatii ijoollee uumaman jechuudha. So dubartiin tokko hanqaaquu tokko yeroo tokkotti gaafa gadhiistu jechuudha. So suni ispermii tokko ispermii wal fakkaataa tokkoon iddoo caba jechuudha. So yeroo cabu sana monozygotes jenna jechuudha. Mono jechuun tokko jechuudha. Zygote kan jennu immoo wanta gadama keessatti guddachaa jirtu san jechuudha. Fetus kan jennu san jechuudha. So fetusiin kun yookiin immoo monozygotiin kun iddoo hanqaaquu tokkorraatii uumamanii garuu iddoo lamatti gargar cabu jechuudha yeroo ta'e booddee. So yeroo sana maaltu uumamaa? Lakkuu wal fakkaataa jechuudha. Lakkuun kun parsantii 70 ol pilaasentaa tokko fayyadamu jiiniin isaanii tokko ta'a. Qaamni isaanii guutuu wal fakkaataa, saalli isaaniillee wal fakkaataa, amalillee wal fakkaachuun carraa guddaa qabu jechuudha. Identical yookiin immoo warra guutummaa guutuutti wal fakkaatan warra jedhaman sun jechuudha. So non identical kan jennu immoo hanqaaquu lamarraatii uumamu jechuudha. Dubartiin yeroo isheen hanqaaquu lama qopheessite hanqaaquu lam sun ba'ee ispermii garaagaraa lamaan caba jechuudha. So yeroo sana meebii wal fakkaachuu dhiisuu danda'u, saalaanis adda yookiin tokko ta'anii uumamuu danda'u jechuudha. Non identical jenna jaraan immoo jechuudha. Egaa eenyutu carraa lakkuu godhachuu qabaa isa jedhu isinitti himaa. Carraa lakkuu godhachuu kan qabu yeroo hedduu fakkeenyaaf harmeen kiyya lakkuu godhatteetti yoo ta'e ani lakkuu godhachuun koo carraa guddaan qabu jechuudha. Kana malees anuuti mataan koommoo yoo lakkuu ta'e dhaladhe ta'e carraan itti mucaa lakkuu godhachuu qabu guddaadha. So lakkuu godhachuudhaaf maatarii kan godhu yookiin immoo shoora olaanaa kan taphatu dubartiidha jechuudha. Jiinii yookiin immoo sanyii dubartiidhaan deema malee kara dhiiraa wanti dhufu kara sanyii dhiiraa wanti deemu jiru jechuudha. Sanyii durbaa keessa yookiin haadha manaa keessanii keessa namni lakkuu godhate yoo jiraate, namni istirii lakkuu qabu yoo jiraate isin lakkuu godhachuudhaaf carraa argachuu dandeessan jechuudha. Egaa kana malees immoo dubartoota umriin isaanii waggaa 30 ol ta'ee carraa lakkuu godhachuu qabu akkamitti isa jedhuuf immoo follicle stimulating hormone kan jedhamu yeroo nun waggaa 20 keessa jirrurraa yeroo nun waggaa 30 keessa seennu baay'ee hormooniin kun oomishamaa. Hormooniin kun qaama keenya keessa stimulate ta'a jechuudha. Sababni isaa premenopause jechuun gara hanqaaquu oomishuutti deemaa dhaabuutti deemaa jirra jaatee fi stimulate ta'a jechuudha. Baay'ee baay'ataa deema. Kanaafiyyuu carraatti hanqaaquu lama ba'uu guddaa ta'a. Yeroo sanatti non identical twins argachuu dandeessi jechuudha. Dubartiin umriin ishii waggaa 30 olii jiru jechuudha. Kana malees immoo in vitro kan jennu yookiin maashina keessatti namoota fakkeenyaaf da'uu hin dandeenye dubartii hanqaaquu qabdi garuu baasuu hin dandeenye yookiin immoo dhiira ulfeessuu hin dandeenye keessaa sanyii lamaan isaanii fuudhamee laaboraatoorii keessatti yeroo walitti makamu sunis carraanni lakkuu godhachuu argamsiisu guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Kana malees namoota da'umsa dadhabanii da'uudhaa wajjin rakkina wal qabate qaban irratti qorichoota kennaman. Fakkeenyaaf clomid kan jedhamu qorichi kunillee carraa nuni akka lakkuu argannu godhuu qaba jechuudha. Maaliif akkuma isin jedhee follicle stimulating hormoonii dabala jechuudha. Innis yeroo sun dabalutti carraatti ovaariin keenya yookiin qaamni gadameessi dubartii hanqaaquu lama gadhiisuu qabutu jiraata. So yeroo sanaan non identical twins argachuudhaaf carraan keenya bal'achuu danda'a jechuudha. Kana malees immoo dubartoota utuu hoosisanii ulfaa'an fakkeenyaaf hoosisuun egaa akkuma beekamu malattiin ulfa dhorkan keessaa isa tokkodha. Garuu dubartoonni tokko utuma reegulaarii yeroo hundaa hoosisanii sa'aatii isaaniitti ulfaa'u jiraachuu danda'a. So namoonni kun hormoonii isaanii baay'ee heddummataa jira ta'ee fi carraa itti lakkuu da'uu guddaa qabu jechuudha.
Kana malees immoo dubartoota hojjaa gaggabaabaa qabanirra dubartoota dhedheerootu carraa lakkuu da'uu qaba jedhamee yaadama. Qorannoon Ameerikaa keessatti dooktaroota Ameerikaadhaan godhame kan ibsu jechuudha. So parsantii 2 ol kan dubartoota gaggabaaboorra dubartoonni dheeroo carraa itti lakkuu godhachuu qabaachuu danda'u jedhamee yaadam jechuudha. So kana malees immoo egaa saayinsii wanta qoratee bira ga'een jiru garuu namoonni yeroo hedduu fakkeenyaaf fooliikii fudhachuun lakkuu nama argamsiisuu danda'a jedhanii yaaduu danda'u. Kana malees dietary food milk aannan qanqaaquu wanta jedhamu kana urgoo wanta jedhamu kana heddummeessuun lakkuu nama deessisuu danda'a jedhanii yaadu. Garuu saayinsii waan bira ga'ee hin qabu. Kana malees immoo poozishinii fayyadamuun jedha. So inni poozishiniin adda addaa akka nuuni lakkuu godhannu nu godha jedhamee namoonni keenya yaadan inni completely wrong jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Egaa yeroo naasa'u maybe afaan Oromoo afaan Amaariffaa maal waliin makuu danda'a. Isarra naa darbaa jechuun barbaada. Egaa yoo isinii gareertee koomentii jalnaa kaa'aa sheerii waliif godhaa. Fooloo gochuudhaan jajjabeessaa. Yaada keessan hunda nan fudhadhaa. Naadiraadhaa Galatooma Allaliseen jedhama. Faarmaasistiidha. Waan hin dubbiseef waan hin baradheerraa isin bira ga'aa jechuudha. Galatooma Naadiraadhaa. Thank you. Guyyaa gaarii isinii haa ta'u.